الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على كاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد أفضل الصلاة وأذكى التسليم، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على ملة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيغ عنها إلا هالك. ما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وبتحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحييكم بتحية لغة أورومو جرتو فيان كيسان بقى أولتني ويا الله بقى نجاحان أين بقى قيار الله رب نجاحن وإيسي الحمد لله قمتشو كيستي ويتقاري ناسو أرجتان jiruma duniyaa tanatti akkanat deema. Yeroo hunda gammachuun hin deemtu, yeroo garii nama gammachiisaa, yeroo garii nama naasisaa. Akkana duniyaan tun akkanatti deemti. Alhamdulillahi, walaakin rabbii fayyaa nu kennee har'aan nu eege rabbitti faaruun haa jiraatu. Nuhallil tahliil askarii wal istiraatiijii kuni hallalamuu qaba. Maaliifi hedduun kennaa yeroo nu waan alaa dubbannu ka biyya keessaatu maaliidha, waan alaa maaltu isin gahee ka biyya keessaatu wanni nu hallalluuf kanaafi rakkoon addunyatti yoo buute sitti illee buute. Addunyaa yoo tuyte sillee tuyte, addunyaa yoo nagaha qabatte sillee nagaha qabde. Kuni shuuriidha, dhibbarraa dhibba. Isinii galaami dhibbarraa dhibba. Har'a akkuma addunyatti rakkoo gaazaa waan isin keessa jirtan laaltanii argitan osoo wanni kun hin seenin ammoo isinii hallalean. Waan ani isinii hallale kana kulli itti dhuftanii argutti jirtan. Dhugaa malee rabbi dhara nun dubbachiisin. Ammallee ka jaalattan jaalattanii, ka jibbitan jibbitanii tahliila isinii goona. Tahliila gabaabaa jechuudha. Biyya teenya tana keessatti wal jabeessee namni wal qarqaaree yeroo ammaa kana waa walitti qaalessuu dhiisee nama hedduu yeroo ammaa kana nama saamata. Gaaza gatiisitti ol fuudhee gurguruu waan adda addaa qaadaa mujrimummaati kun. Qaadaa ijraamummaati. Qaadaa mujrimummaati kun. Kana waan ta'eef isinii hallalaa akkaan caqaftan jechuudha. Tahliilli har'a bareedattu jira inshaallah. Rabbiin dhugaa nu haa dubbisuu, dhara nun dubbisini. Kaleessa kana wanni jiru Abu Musaabiin kun lola Falastiin wayita isinii hallalu keessatti waa'ee Falastiinirraa jechuudha. Waa'ee Falastiinirraa hin dagatinaa. Ummanni Israa'eel mirgoo argate isiniin jedhe, mirgoo argate san mirgoo diimaadha. Mirgoon diimaan sun Meksikotti argate waggaa 77 soqee argate mirgoo san. Waggaa 77 soqee mirgoo san kitaaba isaan irratti dubbisanii mirgoo san argatan. Doolaara miliyoona meeqaan bitanii Israa'elitti galchan. Yaa Oromoo, rabbuma sodaadhaa mataa keessan fataa godhaanurraa fudhaa dubbii. Waan an isiniin jedhu kulli ija teessaniin argutti jirtan. Waan ija teessaniin hin argineen ala isinitti himaan jiru an. Mirgoo san miliyoona meeqaan bitanii galchan. Limaadaa mirgoo san bitanii galchan? Yoo mirgoon sun argamee jedhe Masjidul Aqsaa achirraa buqqisanii heykala Suleyman ka jedhamu ijaaruu fi isiniin jedhan. Isinii hallalee ture. Duuba laala viidiyoo kana laala. Wayita san naqeeqaa turtan akkuma amma naqeexan kanatti maalii hedduun keessan qeeqaa maalii jettanii qeeqaa turtan. Eegasii
فلسطينوني خمنا نكمن دندتي هنكمن osoo nu jirru masjidul aqsaan nurratti hin diigamu jettee lola itti bante lola waliin madaalle jechuudha. Jidduu sanitti fashalee harkaa bade jara masjidul aqsaa diiguun jidduuf sanitti ummanni islaama addunyaarra jiru kulliin ummata yahudaa kana wajjin marse ummata mootummoon argitanii qaadaa ofii itti fixattee dubartii ofii itti fixattee dhagaa dubartii ofii itti fixattee ijoollee ofii itti fixattee masaajida itti fixattee waan jiru itti fixattee sajjil taarik walaa haraj jettee fe'attee tarte ummanni sun jechuudha. Dabranii jiran ummanni sun akka dabretti illee dabree jira. Eeganaa Israa'el uzmaa waan jedhamu lola bantee jirti. Lola bante keessatti Hizbullaahii dhooytee, Yamanii dhooytee, Iraaqii dhooytee, akira masjidul aqsaa kana yeroo nu diiguu dandeenyu wallaahi shi'tum ama beeytum dubbii haqa lafa jiru. Yoo Iiraaniin turrukutamtee dhabamtee jedhanii lafa kaa'atan jechuudha. Wayita Iiraanitti lola bismillaahi jedhanii banan masjidul aqsaa cufan. مسجد الأقصى شوفني جرا سبحان الذي أقصى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي شوفمي جرا جاءتك في وي منبر توكوتشا الدنيا كان الرجل منبر توكوتشا منبر النبي محمد منبر كتمان الراغود أمرا أنا نجالتني نجبتني علماء إن كان نقول دا ور أمو كيسان بالبلتني ندب بفتن قالتوفا ورك إيكاتي لا مكان والله العظيم ani dhararra jiruu fi dhugaa jirullee agartanii jirtan minbarri tokkochi waan masjidul aqsaan dubbatu waan masjidul aqsaa minbarri tokkochi hin dubbatu zakaatul fitriin baafadhaa dubartiin garaa akkanatti haa dhiqattu dhiirti janaabaa akkanatti haa dhiqatu maalii akkana ta'e rabbi sodaadhaa roobni nurraa dhabame waan nyaannu dhabne salphinni bu'e maal prosesii kan malee argita kutbaa masjidaa keessatti rakkoo malee rakkoma malee argita akkaataa rakkoo kana keessaa itti bayan hin dubbatan mee kutbama masjida alamaa tokko jagas kun mootummaa faarsa kaadimul harameyni shariifeyni maalii jedha porososiin kun waan masjidul aqsaa masraa rasuula keenya sallallahu alaihi wasallam subhaana alladhii aqsaa bi'abdihi laylan min almasjidi alharam إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله كن حقوق كيسني بر كن سياسة متي بر كن أمانتا كيسني كبجت آجده كبجت آسنين جده بر أرجيته إن أبان مسجد الأقصى نم تكونا مجبّيه تبتو علماء الرّ علماء أمرامي ويتأكنا جنوكنا تكو أمبت تنقرأتنا باي تجرا والله علماء نرجع باي مليان برسنتي ربّر هرك سجلتما يوجد عندنا قبل تجكشوا سر وانا قوتو تنام هدو إساني أما ورّا ميديا كان الرجل طلاب علمي فكا مالي جران كان ويتاني كذا كاركارو سميك أمري أدي لفاكاسو ديدل أمة إيال لو نجنون كفرها نجنون تغزا مدي آبتي نما تكون أرجتو نما دين نما غزا مدي هار آبتا جريقة بيدو بتبالالا تكو يولا ما يوتين انجرو كيك أنا ما قفا فسيات إسين كيك أنا ما نما كيكو سعودي تو كي مالي كنامت مسجد الأقصى جاء توكو شوفامي جرا إسلام لكم وخنجرو لالت إسرائيل ها ما جنا ما خلينا قد أمو اللهم اضرب الظالمين بالظالمين جنا أتو ظالمة باي إنك ظالمة تمال كرت وسو ظالمة تيني ربي ما كان السديس اللهم اضرب الظالمين بالظالمة أنت يا أفما ولدت جرا قلتني والأيان جرتني هم من الإسلام ها أفما دعائين فالله سند دبته واني مكرا سند دمت والله تندون كذا اللهم ضرب الظالمين بالظالمة أي أتو ظالمة كم هي رب بكاميره يهودا في نصارى أجمعت دي سجد اسمه ولي جرجلش شيء شيء كجب طلاب جب إسلام جب وفما والهنافتني ثم والكففتني دعائين اسنجنا ما قالنا مسجدك كنتن اللهم ضرب الظالمين بالظالمين جتون اسن مد جاتي هل الدعاء تنابرتاي اسن مد ديبت وفما وركوتن
ميكا أنا أسجلت ويتسينير ورا علمي كرا كفوري نكيكو برسنتي دي برا حركي سجلتمي سجل علمي كراني جد عالم جوجور دامتي قبلت تجيكو جتشون اللهم ضرب الظالمين بالظالمين جتشون نمت ظالم الظالم ظالم أفما ولك أني والأوفاجر جتشون هلا لمو قبض ظالمني ظالمة تنكرت قرين ثاني أما اللهم ضرب الظالمين بالظالمين ويتجرن مسجد كيس تاي كل نساء آمين جر إنه ظالم أبرك آمين جر meeqa dubartii meeqa nyaate qabeenya dubartii meeqa nyaate qabeenya namaa meeqa nyaate lafa namaa meeqa cirate miiraasa obboleettii isaa adda ufii nyaate miiraasa rabbiin addatti godheef kulli nyaate masjida keessa taa'ee allahumma durbi zaalimiin bizaalimiin innu zaalimaa baru fi aamiin jedhama akkamitti zaalimni ufumaa nama miidhee du'aa ufitti kadhata namni nama miite allahumma durbi zaalimiin bizaalimiin jedha harka rarradhu taa'i du'aa ufitti hin kadhatini achi geenne